Magaalaa Adaamaatti sosochiin duula qulqullina naannoo fi ittisa faalama qilleensaa jiraattota magaalaatti hirmaachise ifatti eegale. Sosochiin kun mata duree faalamni haa dhaabbatu bareedinni haa mul'atu jedhuun magaalaa Adaamaatti eegalameera. Sagantichi bakka hooggantoonni fi jiraattonni magaalaa Adaamaa argamanitti eegale. Aanaan kantiibaa fi itti gaafatamaan kilaastara diinagdee magaalaa Adaamaa Obbo Mulaatu Dhiibbaa saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin akka jedhanitti namni tokko fayyaadha kan jedhamu qulqullina magaalaa fi naannoo yoo eegame qofa ta'uu eeruun dhibeewwan daddarboo gosoota garaagaraa 80 ol ta'an namoota balaa du'aatiif akka saaxilaman kan taasisuu fi keessattuu waan shan irratti xiyyeeffachuun faalama qilleensaa, pilaastikaa, qilleensaa, bishaanii, sagalee fi biyyoo ittisuun deebisnee misoomsuun nurraa eegama jedhan. 80 ol ta'anii namoota kan fixanii sababa qulqullinaatiin shan to'anna jechuudha. Inni jalqabaa faalama pilaastikaati. Pilaastikii nu itti fayyadamnu haayilaandii bishaanii dabalatee feestaalii nu itti fayyadamnu biyyoo keessa yoo xinnaatee waggaa 500 tura. Otuu hin badin otuu hin tortorin jechuudha. Kun immoo daandii bishaanii ittisuudhaan faalama biyyee uumuudhaan faalama bishaanii uumuudhaan faalama qilleensaa uumuudhaan jireenya dhala namaa fi fayyummaa dhala namaa irratti dhiibbaa uuma jechuudha. Kanaafiyyuu yookaan deebisnee misoomsuu yookiin immoo pilaastikii nuyi jennu kun biyyootti akka hin dabalamne taasifnee isaaniin qobaatti fuunee garatti maquutti geessuutu barbaachisaadha jechuudha. Itti gaafatamtuun abbaa taayitaa eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Lookoo Halakee raadiyoo EBS'f yaada kennaniin akka jedhanitti yaadama muummee ministeera kan ta'e biyya faalama irraa bilisa ta'e dhaloota boruu haa dhaalchifnu jedhu bu'uura taasifachuu sosochii faalama qilleensaa ittisuun itti fufiinsaan baattiiwwan shaniif magaalichaatti gaggeeffamuun faalamni pilaastikaa, qilleensaa, bishaanii, biyyoo fi sagalee wal qabatanii ittisuuf akka magaalichaatti xiyyeeffatame itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'a jedhan. Faalama qilleensaa, faalama bishaanii, faalama biyyoo, faalama sagalee dabalatee sakatta'aa dhiibbaa naannoo ji'ootuma itti aananiin akkaatuma sadarkaa isaaniitiin kan duulli kun gaggeeffamu ta'a jechuudha. Ji'oottan shanan walitti aanan kana mata dureewwan kana hunda irratti duula kana ergaa gaggeessinee booda magaalli keenya magaala uummanni keenya guutuun isaanii hubannoo eegumsa naannoo qabaatee faalama naannoon xuraa'uun qabu jedhee uummata dhaabbatu faalamarraa naannoo isaa kan eeguu danda'u qaama ammoo naannoo faaluu irratti qabsaa'ee waan kana akka sirreessu uummanni keenya akka ta'u hin eegna sagantaa kanarratti. Sagantaa kana booda ammoo faalama kamirraayyuu bilisa kan taate magaala qulqullooftuu qaamni hundumtuu dhimma qulqullinaatiif dhaabbatu dhimma faalama naannoo ittisuun dhaabbatu akka ta'u hin eegna jechuudha. Itti aanaan hojii gaggeessaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila mana qopheessa magaalaa Adaamaa Obbo Haftaamuu Gizaa'uu akka jedhanitti magaalicha bareedduu qulqullooftuu fi magariituu gochuuf duulli qulqullinaa kun gaggeeffamaa turuu ibsuun duulli sosochii mata duree faalamni haa dhaabbatu bareedinni haa mul'atu jedhuun magaalaa Adaamaatti bakka hooggansii fi jiraattonni argamanitti eegalamee jira ni milkeessinaas jedhan. Sosochii magaalaa teenya bareedduu qulqulluu fi magariisuu hawwattuu fi taasisuudhaaf sosochii eegalameedha. Xiyyeeffannaan kennamee jiru gubbaarra kaasee gara jalaatti xiyyeeffannoon guddaan kennamee jira. Xiyyeeffannoo kanaanis sadarkaa magaalarra naannoorra akkasumas sadarkaa kutaalee magaalaa fi aanotaatti irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojii guyyaarraa hojjetamaa jirudha. Kanaan wal qabatee tanaan duras sochii keessa kan turamedha. Ammarraa eegalee immoo hojiiwwan kun karaa itti uwwisa qabuun hojjechuudhaaf halkanii guyyaa hojii ifaajii barbaadudha. Hojii halkanii guyyaa hojjechuu barbaadudha. Kanaaf xiyyeeffannaadhaan kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Jiraattonni magaalaa Adaamaa duula qulqullinaa kana irratti hirmaatan tokkos akka jedhanitti faalamni qilleensaa akka biyyaa fi magaalichaatti jiru maqsaa deemuun fayyaa dhuunfaa ofii eeggachuu ta'uu ibsuun itti fufiinsaan ji'a shaniif hirmaachuun kutannoo guddaan guyyaa har'aa jiraattonni 1000 argamanitti qulqulleessuun eegallee jira jedhan. Qulqullina haala kana miidhagaa ta'ee fi bareedina qabuun uummanni akkanatti hundi bahee haala miidhaginaatiin qulqulleessaa jira. Faalama qilleensaa waa'ee diinagdee irrattis hawaasummaa irratti dhiibbaa adda addaa fayyaa irratti geessisuu danda'a. Kana dammoo nuti uummanni bifa adda ta'een kallattii muummichi ministeera nu ka'een qulqullina haala gaariidhaan qulqulleessaa jirra jechuudha. Faalama qilleensaa balleessinee magariituu Adaamaa bareedduu arguudhaaf qophii irra jirra. Haala kana hojii cimnee hojjetaa jirra. Qulqullinni har'aa haalaan nutti bareeda, haalaan bareedaa katamaan keenya akka bareedu barbaanna. Biyyoon teenya akka ol guddattu barbaanna, guddina barbaanna. Asirraa wanni eegamu waan nu hunda waan nu hoogana waan nurraa eega waan baay'eetu jira.